Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani. Jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatin akkasumas gama maatii chaanaala kanaa warra hin dhufin sabiskiraayib godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kana ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessaa akkasumas kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaarana affeerraa kenna. Affeeramtanii jirtu. Sabiskiraayib godhuudhaan gara maatii chaanaala kanaa koottaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan gama tokkoon gaafii ogeeyyii fayyaa deebisuudhaaf bakka bu'oota ogeeyyii fayyaa wajjin mari'ataa jira yoo jedhu gara biraatiin immoo ogeeyyii fayyaa 8 Dr. Mahalet dabalate mana murtii dhiyeessee jira. Gara biraatiin immoo ogeeyyiin fayyaa mariin mootummaan gaggeessaa jiru bakka bu'oota ogeeyyii fayyaa wajjin odoo hin taane caasaa isaa wajjin akka ta'ee fi kun immoo furmaata rakkoo isaanii ta'uu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Oduun itti aanu jeneraalonni waraana mootummaa jahan yeroo tokkotti hojii dhaabuun yookaan hojii dhiisuun yookaan hojii gadi dhiisuun raafama guddaa keessoo waraana mootummaatitti akka uume odeeffannoon maddoota garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Mootummaanis dhimma kanaan miira keessa kan gale akka ta'e odeeffannoon baate ibsitee jirti. Dabalata oduu kana isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati. Lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee kan itti fufee akka ta'e ibsuudhaan haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwateenis injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaanis gama isaatti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti opereeshinii gaggeessaa jiruun itti milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduun inni biraa loltoonni Eertiraa lafa Itoophiyaa keessaa akka ba'an mootummaan Itoophiyaa gaafatee jira. Mootummaan kana dura loltoonni Eertiraa lafa Itoophiyaa keessa hin jiran jedhaa kan ture. Har'a immoo loltoonni Eertiraa lafa Itoophiyaa keessaa haa ba'anii jechuun isaa qaamota garaagaraa biratti gaafii garaagaraa kaasee jira. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duuban isiniif dhiyaata. Lagannaa ogeeyyii fayyaa itti fufeen walqabatee mootummaan gama tokkoon bakka bu'oota ogeeyyii fayyaa wajjin mari'ataa jira yoo jedhu gara biraatiin immoo Dr. Mahalet dabalatee ogeeyyota fayyaa 8 kan na dura hidhaman hokkara kakaasuun shakkamanii jiru jechuudhaan mana murtii dhiyeessee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa Dr. Mahalet Guush dabalatee ogeeyyii fayyaa 8 kanneen hokkaraan shakkaman fi akkasumas jeequmsa uumuun himataman irratti poolisiif guyyaa qorannoo dabalataa 8 eeyyamuu maatiin Dr. Mahalet himanii jiru. Poolisiin guyyaa qorannoo kanaan dura kennameefii ture keessatti qorannoo gaggeessaa jiru akka hin xumurin mana murtiitti ibsuun guyyaa qorannoo dabalataa 14 akka kennamuuf gaafatee ture. Ogeeyyiin fayyaa gama isaaniitiin falmii karaa abukaatoo isaaniitiin taasisaniin mirgi wabii akka eegamuuf gaafataniiru. Falmii bitaa mirgaa kan dhageeffate manni murtii poolisiif guyyaa qorannoo 8 eeyyameera. Gara biraatiin immoo mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa deebisuuf bakka bu'oota ogeeyyii fayyaa wajjin mariirra akka jiru kan beeksise yoo ta'u ogeeyyiin fayyaa immoo qaamota bakka bu'aniin osoo hin taane miseensota paartii badhaadhinaatiin wajjin marii kan gaggeessaa jiran akka ta'e ibsuudhaan qaamonni mari'ataa jiran isaan kan bakka buune akka ta'anis himanii jiru. Mootummaan ammallee gaafii kenna deebisuuf karaa sirrii ta'een marii gaggeessaa kan jiru osoo hin taane maqaa mariitiin shira garaagaraa xaxuudhaan gaafii kenna ukkaamsuuf haalli inni itti socho'aa jirus rakkoo kenna furuu kan hin dandeenye jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Gara biraatiin immoo mormii fi lagannaalleen akkuma itti fufetti jira. Jeneraalonni waraana mootummaa 6 guyyaa kaleessaa aangoo gadi dhiisuun yookaan immoo hojii dhiisuun isaanii fedhii isaaniitiin beekamee jira. Erga jeneraalonni kun aangoo gadi dhiisaniin booda immoo haalli keessoo mootummaa tasgabbii dhabuutu mul'ata jechuudhaan odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Maqaan jeneraalota aangoo gadi dhiisan yookaan hojii dhiisanii kun tokkoffaa Birgeedar Jeneraal Maariyyee Bayyana, lammaffaa Birgeedar Jeneraal Abbebe Bayyana, sadaffaa Birgeedar Jeneraal Daawit Yohaannis, afraffaa Birgeedar Jeneraal Kaasaa Damillee, shanaffaa Birgeedar Jeneraal Alamuu Ayyelee, jahaffaa Birgeedar Jeneraal Sisaay Walenee kan jedhaman yoo ta'u jeneraalonni kunniin hojii dhaabuu hordofee raafamni hamaan keessoo mootummaatitti kan uumame akka ta'e himamaa jira.
Isa kana walqabatee muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad haasaa taasiseen haasaa abdii kutannaa akka taasise dubbatamee jira. Itoophiyaan carraa lama qofa qabdi jechuudhaan kan dubbate akka ta'e carraan tokkoffaan badee wal balleessuu yookaan wal balleessanii baduu. Inni lammaffaan immoo waliin guddatu kun hin taane yoo ka ta'u taate immoo tokko balleessee taa'u akka hin dandeenye yookaan jiraachuu akka hin dandeenye yookaan immoo gabaabumatti tokko balleessee jiraachuu hin danda'u akka jedhe dhagahamee jira. Akkasumas qeeqa kallattii garaagaraa irraa itti ka'aa jiru dandamachuu dadhabuudhaan miira keessa seenulleen irraa mul'ataa jira jedhamee jira. Kanaanis wal qabsiisee haasaa taasisee waan nuti hojjannu hundatti maqaa daabboo baasaa oolu ofii hojjechuu hin danda'an namas hin hojjisiisan. Gabaabumatti hojjetus hin danda'an hojjetus hin beekan jechuudhaan miira aariitiin dubbatuun isaa dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarratti injifannoo argadhaa jira yeroo jedhu mootummalleen opereeshinii bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'aa jira jedhee jira. Garuu opereeshinii gaggeesse eessatti akka gaggeesse fi eessatti injifannoo akka argate odeeffannoo qabatamaan nu ga'e hin jiru. Odeeffannoo qabatamaa argachuuf yaallus madda odeeffannoo kanneenii argachuu hin dandeenye. Kun akkuma jirutti ta'e lolli itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aas bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Odeeffannoon nu ga'an wal duraa duubaan kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Miyyootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Miyyoo ganda Dukkalee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 3 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansisee fi akkasumas 4 immoo madoodhaan adabuudhaan injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Achuma kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Areerotti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan har'as haleellaa raawwateen injifannoo argatu beeksisee jira. Aanaa Areeroo iddoo addaa Dibbee Abdullaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu immoo madoodhaan adabee injifannoo boonsaa kan irratti argate akka ta'ee fi meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikkate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kan booji'es ni jiran jedhee jira. Yeroodhaaf lama kan argisiise yoo ta'u kan biroollee kan jiran akka ta'e odeeffannoon achirra nu ga'e ibsee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursetti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Waxabajjii 3/2025 godina Walloo aanaa Harxummaa Fursetti waraana mootummaa humna guddaa akkasumas ajajaa jabaa jedhame jalee isaa wajjin garas ergamte haleellaa irratti raawwatuun hojiin ala akka taasise beeksisee jira. Haleellaa irratti raawwateen loltoota hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu immoo madoodhaan adabee baay'inni isaanii hojiin ala taasisuun ajajaa jabaa jedhame addatti hambisuun ajajichi tiyyaan nabaasidhaan kottee ofii qofaan humnoota fuudhee deemeen achitti hambisuun ta'uufiitti dhiyeessee magaalaa Qiciicoo jedhamtutti akka deebi'e odeeffannoon achirraa baate himtee jirti. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun lolicha injifannoon akka goolabe himamee jira. Oduu injifannoo zoonii giddugalaa irraa nu geette waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa akka irratti argate beeksisee jira. Waxabajjii 2025 aanaa Fantaalle daandii guddaa Itiyoo Jibuutii irratti ganda dhagaa hedduu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa hedduu battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu akkasumas hedduu kan madeesse akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwateen 15 godaansisee 17 madeessee meeshaalee hedduu hiikkatee jira. Isnaappara tokko, bireenii tokko, AKM 5 fi hidhannoo fi kan biroollee hedduu akka hiikkate waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Achuma Bashagara aanaa dugdattis haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa miidhaa irraan dhaqqabsiisuun injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Aanaa dugda ganda waldaa qallinaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 6 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee hedduu kan madeesse akka ture waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Ana dugdatti halillaa karaawwate gaafa guyyaa waxabajjii tokko 2025 akka ta'es odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Oduu injifannoo lixa Oromiyaa irraa nu geette lixa Oromiyaa qeellan Wallaggaa aanaa Sayyootti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuu beeksisee jira. Waxabajjii 2025 aanaa Sayyoo ganda Eeshoo seensa irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 15 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan hafte ari'uudhaan hanga daandii guddicha Muggii fi Dambidoollo wal qunnamsiisu hanga gandaa Maaxaatti haleellaa yookaan reebicha irratti raawwateen 22 madoodhaan adabee meeshaalee hedduus irraa hiikkatu odeeffannoon achirraa nu geette ibsitee jirti. Kaaba Shawattis haleellaa bakkoota garagaraatti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argadhee jedhee jira. Haleellaa tibbana fufteedhaan bakkoota garagaraatti raawwataa jiruun daandiin guddaan Oromiyaa fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisu yookaan immoo Finfinnee irraa gara kaaba biyyattiitti geessu haala viidiyoo irratti argitan kanaan hojii akka adda kute yookaan hojii akka dhaabe beekamee jira. Oduun itti aanu Eertiraan daangaa Itoophiyaa keessaa akka baatu Itoophiyaan gaafattee jirti. Kun immoo gaafii garaagaraa kaasee jira. Kana dura yeroo dheeraaf Itoophiyaan Eertiraan daangaa Itoophiyaa cabsitee hin seenne jechuudhaan waakkataa turte. Eertiraan immoo gara Itoophiyaa kan seente affeerrii mootummaa Itoophiyaatiin akka ta'e yeroo dheeraaf haasawamaa ture. Kana dura seentee hin jirtu jechuun har'a immoo haa baatu jechuun waliifaallaa hin ta'u jechuudhaan qaamota garaagaraa biratti akka gaafitti ka'ee jira. Akkasumas waliigaltee Pretoria irratti humnoonni alaa naannoo Tigraay keessaa akka bahan kan irratti waliigalame kan ture yoo ta'u mootummaan immoo humnoota kana akka baasu yeroo hedduu yookaan yeroo dheeraaf gaafatamaa turus cal'isa filatuun isaa maaliif ture har'a hoo maaliif dubbata kan jedhanis jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee miseensi koree dhaabbii dhimma alaa mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadder Diinaa Muftii Eertiraan lafa qabiyyee Itoophiyaa keessaa loltoota isii akka baaftu waamicha taasisuun beekamee jira. Loltoonni Eertiraa lafa Itoophiyaa gadi dhiisuu qaban kan jedhe Ambaasaadder Diinaan hawaasni addunyaas gidduu seenuudhaan rakkoo kana akka furu waamicha taasisee jira. Hawaasni addunyaa gidduu seenuudhaan karaa dippiloomaatawaa ta'een akkaataa loltoonni Eertiraa dachee Itoophiyaa keessaa itti bahan haala mijeessuu qaba jedhee jira. Sababni isaas loltoonni Eertiraa dachee Itoophiyaa keessa turuun kaaba Itoophiyaatti muddamsi hamaan akka dabalu taasisee jira jechuudhaan yaamicha ka taasise. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu nagatti nu turan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.